Heri ana Yusuf sakale nambeito. Lega ana Yusuf mange Suleimani mage tirbara. Mana yaalati dhufaa jirra numa. Mana yaalati dhufaa jirra nurraa bana Suleimani finne dhufaa jirra. Daf heriya. Mucaan nurkatti kufaa jira. Heriya Yusufi sinje dabar. Akam sakale ti nambeito munjatti. Ayyena la ni kuno. Siri wayitti godhanii moo baanii laata dhufan. Sodaatti di sirri jirti. Sirri jirti. Ammalleemo kuno qaawwa kana nalaali mujatte ana Yusufi. Yusuf. Ban. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota keenya bakka jiraatan isiniin jecha nageenya keenya kanoon irraa ka'e bakka jirtanitti isin haa rakkabu isiniin jenna. Isin irraallee banne jira alhamdulillah galata rabbi kuno akkuma gartan har'allee deebinee dhufne jira magee salaamata gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa rakkabu isiniin jenna. Alhamdulillah galata rabbi kuno lubbuun jiraannes yeroo kana geenyerra egaa isinirraa turree jirra isinirraa fagaannee jirra amma kuno walitti deebineerra. Egaa daawwattoota keenya kuno akkuma gartan Suleiman illeen haakima geeffannee bakka sadi moomee qadaame asiilleen hin dhayame jechuudha. Nu walumaa gala jechuudha gaafa san halkan gallaan liina fi keeriyaalleen rafutti jiran hirribaan kaafnu jennee kalaas isaan ni rifatanii nurraallee hin hafanii jenneetumaan isaan osoo ittiin himin callisneetumaan hulaa banannee uffata isaa guutuu ka dhiigan bade irraa jijjiirree haakima geessinee haakimatti hashayiganii kuno amma alhamdulillah galata rabbi baasee jira dukkana keessa bakka sadi moomee qadaame jechuudha dhagaa hangaafa san rifadhe ture iyyuu dhiinni qaama isaa guutuu irratti yaa'ee dhaabbatuu didee akkasitti uffataan hiine shurraabii isarraa baafnee hiine gaara san keessaa rabbiin nu baase alhamdulillah galuu rabbi nu baase gaara san keessaa isinillee akka nu eeydan ni beeyna akka isin nuuf rifattanillee ni beeyna jechuudha daawwattoota keenya walumaa galatti kuno akkuma gartan jechuudha. Mana keenya gibbii jirra ammallee halkan har'a baane kun akka gaafa saniiti akka gaara keessaa galle rifannee mageetu uffata fuudheeyyu jechuudha. As dhufee mageen mana keenya kana dhufee uffata qofa fuudhee aan Suleimaniin akkasitti makiina eegee makiinaan kuteeni achitti uffata irraa jijjiirtan malee jedhanii uffata illee jijjiirannee aanallee na bade jechuudha. Uffata san dhiigan nu bade jennaan uffata ofirraa jijjiirree isallee akkasitti rabbiin amma nu dhaqqabee fayyee jira kunoo akkuma gartan kana Suleiman. Akkam Islaam? Inshallah akkuma argaa turtan Suleimaniin dukkana keessa rukutamuu isaanii yaadattoodhaan yaadaa haga dandeenyu ofirraa qolannee dadhabnee ofirraa rukunnee dadhabnee na biraa rukutame sana booda jechuudha isa harkisee boolla wayii keessa dhoksee Yusufiin deemee barbaade jechuudha Yusufitti dhaqee sana booda Yusufiin walitti baanee jechuudha ol arginee walumaan nu lamaanuu kan silaa qabamnu achirraa baanee jechuudha Suleimanii gaara sana keessa dhakaa keessa akka baasnu taasisnee halkan sana achi fudhannee baanee jechuudha. San booda immoo angara manaatti goreen uffata tokko akka inni jijjiirratuuf uffata kana fuudhee deemee uffanni isaa duraanii dhiigaan irratti badee manca'ee jechuudha. Kan kooyyuu sababa isaan irratti badee akkasitti mana yaalaa ture amma galata rabbii mataan isaa akkuma dheengada ciccitee ture amma suphamee jira hodhamee jira bakka hundaanii asiillee laalaa kun asiillee bakka agamma hedduudhaan keessa wanni hodhameera. jiraayyuu asiillee akkasuma kuni jechuudha farshaa kaan irraa jijjiiranii itti wanti godhanii iyyuu amma kalaas boru deebisaa nuun jedhanii borullee ni deebifna jechuudha mana yaalatitti alhamdulillah galata rabbi walumaa galatti rabbi dhaqqabee jira jechuudha daawwattoota keenya viidiyoo tan amma wanti amma viidiyoo tan isinii waraabneef achitti mootu viidiyoo isinii waraabuu hin dandeenye ummanni halkan san jechuudha akkasitti nu jala fiigaa turan ifaa dhaamsinee dadhabne jennaan ifaa ofirraa dhaamsinee yoo ifaa ofirraa dhaamseetiniin ani isa baadhee deemutti jira jechuudha ol fuudhee ni deemuu dadhabnaan ummanni nu jala deemutti jira yoo ifaa ofirraa dhaamsun isa wajjiin lafa dha'an yoo ifaa ibsinu ummanni nu argee nu jalas fi akkasitti akka hin taane gaara san keessaa yaanee isallee haakima geeffannee rabbiin isallee baasee immootu asillee dhufnaan jarjaraan liina fi keeriyaan fa'a waanuma nuti haga ammaa gaara keessa jirru se'an akkanu asiin dhufneetiniin asiin uffatallee fuunee baanin beekan guyyaan sun jechuudha nu viidiyoo har'a isinii waraabnu boru gadi dhiibna guyyaan nu viidiyoo san waraabnee jenne halkan keessaa sa'a 7 moomee yeroo akkasitti nu ari'an san eega magee fa'a walitti dhufnee jenne ummanni nu dararee achi nu deebise Suleimaniin fa'a goda keessa keenne inni nu duuka fiiguu hin danda'u akkasitti kara biraa jalaa fiine ifaa isaanii
laallata Suleyman itti deebine isaan ifaa ibsanii nu jala fiigan ifaa dhaamsanne jalaa miliine akkasitti gaara san keessatti jalaa miliine Suleyman itti deebine Suleymanin gaara san keessaa fudhanne akkasitti baane ummata shayxaana san jalaalle baane jechuudha alhamdulillah galata rabbi galanni rabbi hin badini rabbumatu nafsee teena baase malee silaa ilmi namaa ka lubbuu namaa ajjeesu taate ilmi namaa ka nama ajjeesu taate numatu du'a jechuudha naaf Suleyman illee liinallee taate mageellee taate nam tokko gaara san keessa hin ba'u sila garuu lubbuun rabbi harka jirti malee ilma namaa harka hin jirtu sababa san rabbiin nu baase walumaa gala daawwattoota keenya kun akkuma gartan galle jiri jechuudha amma manatti ol seennee amma ulaa itti dhadhoinaa liinaa fi keeriyaan keessa jirti ulaa itti dhadhoinaa akka isaan hin rifannetti isaanin shakkaniyyuu amma yookaan waan nama faasanii faawamaaf Abdallaa faasanii sodaachuu danda'u kanaan amma kun aggeenye irra inshallah bayu Suleyman namni rabbitti hirkate badeen badu asgeenye irra galata rabbitti hirkanneetu qabsoon isaanis fashalaa'eera yoo rabbi jedhe karaatti hafa obsi xiqqoo obsi manni haa banamu ayee gaa obsi xiqqoo ishee amma haa banamu banaa jiru dhufaaru ijoolleen bani bani suutuma rukutti ijoolleen keeriyaa hin sodaatanii wayyaa biyya kan Yusuf ibn Abi Maltan keeriyaa ana Yusuf sagalee nan beeytu Leka ana Yusuf mange Suleyman mage turbara mana yaalaatii dhufaa jirra numa mana yaalaatii dhufaa jirra nurraa bana Suleemanii finnee dhufaa jirra dafi keeriyaa mucaan nurkatti kufaa jira keeriyaa Yusuf siin jedha bar akkam sagaleetii nan beeytu jatti ayyena laali kuno sirii wayitti godhanii muu baanii laata dhufan sodaatti sirrii jirti sirrii jirti ammallee moo kuno qaawwa kanaan na laali mucatte ana Yusufi ban dab kaf kuradhaa dachin nama jira kai baname amma harka tokko hin banuu dandeettu balballi banameera suutuma eeggaa dhuban achi sii qabaan ulaa deemsii qabe wayii qorrisiin qorraa jira yaabo nagaanuu dhukkubsataa jira dhukkubsataa jabaannee ol galchina Yusuf akkam nagaan jetta see harkaan na dhukkuba akkamen nagaan mulee alhamdulillah galata rabbi Suleyman maalte kotto as dabarti mal eef achi galchu maalte Suleyman fidas kot hin dhaabee nu jalaa dhaame Rindame norkatti rukutame Suleyman as fidi mage absirsi mana geessita taa'e kottas gattaa'e Yusuf maaltu beeysa rabbil alamin ummata gaaran nu jalaa dhaame ummanni gaaran na fide ati akkam harki si rabbi si baase anumaan ijoolliin anaatu mana geessiteen waayisu laa kun ma wanni sirra jijjiirame liinaan daraa jijjiiree bar akkam si geessiteemu mallaqa namarraa liqeeffattee Ayya. waafi mana geessitee narraa beeyyarta dhiqaa qufannaaf keessa barnu kalella as dhufne deemne mana moo mageen as hulaafotti eegee mageen asii uffata nu fuudheen deemne Suleyman dhiiga nu jalaa badeetiin hin bara wal jiruu qaba yaa liinaan bakka sadii dhaame dhaqaan bakka sadii sirri daameenni bakka sadii dhaame siin jedhe bakka sadii dhagaan ibar gaara keessatti halkan bakka sadii qulqulluu ol jedhi Suleyman ol jedhi taa'e akkasitti Duuba ol jedhi. Mustapha geessanii Jalli dhuftani. samataa ol jedhi. musta'aa geessitanii dhuftani achitti Mustapha geessinee kun maqaa asheenee dhufaa jira alhamdulillah galata rabbi qaba rabbiin markaan liina noo liinaa wayiin siibsanaan jettee qalabaati yoo qabamte hoo isin maa baree keessa deemsan makiina seente maa isin jaalli olii gad hin deemina isin manaan bahina isin hin jenne bari Yusuf harkee hedduu na baqaysanii akkanaa miti Heh. sirri gana baqaysanii dhiigni likkii manarraa yaa'e biintoo kana siibitanaan jettee waan dhiiga si deebisu maaf goofaa mana daddaa yaa goo Suleyman bija beskala nuti lubbuu gaara jiruuf rakkanna mana keessas kunu akkas nu godhanii ayii Baga rabbi nagaan isin galchiisa alhamdulillah galata rabbi galanni rabbi hin badini kun daawwattoota keenya kuma galan garga rabbiin haa ga'u hundaa'u namni asitti isinitti dhufee isin jeeqi jira amma achaas gaafa liinaan dhufin dura Ayya. namaas dura deddeema haga liinaan gad dhufte waan takkaan godhe nan geettame amma keeriya namu mucaa san hin beeytame kasi waraanisan nan geettame hin beeytame ati mucaa san
Eenyuun beeka yoo akka darga suuraa isaa. Ayyee Ni beeka. kanas. Rabbi Isa san gartee maga inni dhiiga si buuse kana dhiiga isaa fidee asitti qabee atummaan irraa qabata arguma sanuu harkuma si waraane kanaan garteemi sanumaan ga waraane harka si mirgaa si waraane. La akkanaan fadu'an ammas dhiigaan kee baaseettee deemtee dhiiga kan kee illee buusan Suleeman inni waan godhanni gartaan awwaan takkaan ta'u alhamdulillah amma dhiigaan kee baaseettee deemtee qabamtaan fadhu. Lakki warra nutti roorrisu yeroo kamiyyuu waan akkasiitiif hin sodaannu barnu. Warra nutti roorrisu akkuma jarri nutti roorrisanitti ofirraa deebisna malee harka kenninee sodaannee manatti hin gallu. Yoomiyyuu. Gaara sanaa miti. Sababa guyyaana akkatti miidhamtu fedhan dhufee miidhamuu fedhan malee. Laa ani waa takka wanta Bor dhufanii manatti dhagaa darbatu warri har'a jechuudha. Bakka hundatti ijoollee keenya qabanii nu dhiisutti hin jirani. Nu dhiisutti jiran alaabane. Wanti an godhe jira keenya. Gaaratti osoo rukutanii nu dhiisanii manatti rukutanii isin dhiisaa hin jiran akkamitti ofirraa callisina. Halmachuun dirqama keenya. Hajee isinis miidhanoo. Teenulee nu miidhamne. Haga ni dhumna malee. Bakkeerii duraan gartee miti. Meeshaa kiyya ni guuratan. Hin dhiise. Meeshaa saahiba kiyyaa ni guuratan. Ni dhiise. Booda si qabatan. Booda nallee tuman. Oolanii bulanii dabalataa deemu jarko. Maal akkana irraa fedhan lubbuu teenna fedhan waan taate lubbuu teenna baafachuudhaaf dirqama falmachuu qabna. Ani bar qabeenya san sodaafii miti hayyee mushaakilan fedhu meen dalagadhee bitadha jedhee saayimnummaan kiyyallee ni beeyta mucaan. Sababa kiyyaan bultiin isaanii ka diigamuu kaan. Uummanni waan nama jalaallee taa'uu miti ni beeytaatillee. Mucaan sababa kiyyaan bultiin isaa ka diigamuu kaate Rabbiin isallee beeksisee jaartillee ka dalaydee mana arabaa fuurtee bitte meeshaa mana arabaa fuurtee bitte bar sababa sani sababa kiyya uummanni kun guure meeshaa kiyya dhiisee kan nama jalaa baqadhee mana namaatitti galee mana saahiba kiyyaatitti galee achitti meeshaa kiyya na jalaa guuran maal taate bishaan jiraame bishaan fidii geeraa oluma jedhe obsi kala sanatu si fida koin fidaa akkamitti dhiisaa hinuun jetti keeriyaa nama kana. Keeriyaa kun dhiisuu waan ta'uuf Suleeman gadi namme dhiiga isheetii gadi namme akkamitti kan keenyas duuba gadi namme kan dhiira dubartii waraanu abileen dhiiraa obboleettii fi abileen waraanu kana dhiisani. Yusuf daddabnaaniin ana akkana godhanii ati yoo iska buusan si faasi miidhanii hawaasni ayyamu yaa Yusuf. Ani dirqama gartee miti dhiiga kee natu baasa. Aga dhiiga si buusa gaafa san malee hin fayyu. Dhageettani gaafa san malee hin fayyu gaafa dhiiga warra dhiiga si buuse dhiiga isaanii buusu. Dhiiga dhiigumaan deebisnaadha. Dhiiga yoo ilkaan nu cabsan ilkaan cabsina. Yoo ija nu cabsan ija jaamsina. Suuta deeffanna malee ariitii kanaan nuti Yusuf amma kunuu walaalisitti callis. Amma yoona dhufanii bar yoona addana jiru naannoo kana jiru bar yoona nu hordofaa jiru bar yoona jar warra namarraa deebi'u miti bar jarri. Warra yeroo tokko nama miidhee namarraa deebi'u miti bar.